Durbi amma maal godhatti? Surree. Karaa kamiin deemtaa? Xurree. Eessatti yaalamtaa? Loqqee. Moonaa keessa maaltu jira? Dhoqqee. Durba guddattee maal jennaa? Haftuu. Nama waa fuudhuun maal jennaa? Hattuu. Harreen maal baatti? Daakuu. Hiyyeessi maal nyaataa? Raafuu. Shiimoo maal nyaataa? Boloqqee. Abbeen maal yaabbataa? Doddoqqee. Buna maalitti dhugdaa? Shinii. Waatii teessan maaltu ajjeese? Cinii. Muka maaltu muraa? Magaazii. Lola maaltu qabbaneessaa? Agaazii. Maal daawwattaa? TV. Qarshii eessa kaawwattaa? Kiisii. Eenyutti amantaa? Kiristoos. Eenyuun jibbitaa? Daabiloos. Hojiin Yesuusii maali? Fayyisaa. Hojiin seexanaa maali? Jallisaa. Hojiin kee maali? Faarfachuu. Yeroo macaafa dubbisnu maal gochuu qabdaa? Dhageeffachuu. Fayyisaan biyya lafaa eenyu? Iyesuus. Makiinaa kamiin jaalattaa? Ayizuzii. Eenyuun faarfattaa? Gooftaa. Haala kamiin hojjettaa? Tooftaa. Lukkuun maal buufti? Buuphaa. Ayyaanni darbe maali? Cuuphaa. Jaarsi maal eegaa? Loon. Dureessi maal nyaataa? Foon. Bineensa keessaa maal jibbitaa? Qarcoo. Nyaata keessaa maal jaalattaa? Bachoo. Kan bokkisu maali? Leenca. Eessatu si dhukkubaa? Qeensha. Kan yuusu maali? Bineensa. Kan kadhatu maali? Hiyyeessa. Buna maaliin dhugdaa? Kumtaal. Shukkaar. Hiyyeessi maal baadhataa? Kumtaal. Kan biyya bulchu eenyu? Mootummaa. Yoo hin baranne maaltu dhufaa? Dofummaa. Abbee maal irra taa'aa? Barcumaa. Jaartiin maalii nyaatti? Haxumaa. Daa'imman abbaan maal jedhanii? Baabaa. Manni keessan maal qabaa? Gaadaa. Jaartiin maal hidhatti? Shaashii. Namni maalii wal fixuu jalqabee? Kilaashii. Dalagaa dalaguuf maaltu nu barbaachisaa? Anniisaa. Kan damma dammeessu maali? Kanniisaa. Mana keessan maaltu jira? Soofaa. Kan horra haa taatu hoo? Moofaa. Kan kanniisni keessa galu maali? Gaagur. Karaa jiddoo maaliin deemtee? Baabur. Durbi amma maal biifatti? Shittoo. Kan harkatti si ba'e maali? Cittoo. Nuti ijoollee ifaatii. Hin qabnu lifaatii.